السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردوستوتا مدنا جينيا نغان كنيا لغاف تبقى مري بكا جرتا مرات سنا غو جچاي غاردوستوتا كينيا دولي بيا كيسا قبنه دفنه جرا ودو كسن نغيسون بليسا كيسن سيد دويتي لولا godina walloo ana baate keessatti dhattoota affaariin qotee bulaa oromoo irratti godhamaa tureen namoonni hedduun miidhamuu qabeenyis manca'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kun osoo akka kanaan jiru ganama kaleessaa gama coqortii fi hinnaa kormaa bakka jedhamutti hidhattoonni affaar lafa qabattee qawwee samitti dhukkaasaa turuu ishee madda nageenyaatti himaniiru. Akka maddeen keenya kun jedhutti hidhattoonni affaar kun jeequmsa fedhee jira. Uummanni keenya akka walquba qabaatuu fi yoo dhukkaasii eegale waan darbe irraa barumsa argate amma akka waliif dirmatuuf walquba qabaatuu jechuun ergaa dabarfatan. Uummanni keenya osoo qabeenyi jalaa gubatee akkatti jiraatu dhabee rakkataa jiru kana bakka godhuun jechuun hafee mootummaan naannoo Amaaraa qe'ee Oromoo irra deemee nama hidhattoota affaar ajjeese fidaa jechuun uummata sodaachaa akka jirus jiraattonni aanaa baatee madda nageenyaatti himanii jiru. Rakkina keenyas osoo hin hubatin araara jechuunis olii gadi fiigaa jiru. Ammaan dura saraara ulaagaalee hin guuttanne hedduutti godhamaa tureen hin milkoofne hanga affaar irraa maaloo seekoo jiruu fi Oromoo irraa callisii aanaa baatee kan ta'e Sayyoo Odam jarri kun haga seeraaf hin dhiyaannetti araarri dhugaa hin jiraatu. Oromoon aanaa baateetis tasgabbii hin argatu jechuun jala sararanii dubbatu jiraattonni aanaa baatee himan. Akka jiraattonni kun jedhanitti Sayyoo Odam lafa keenya maloo seekootti gurguratuu hin oolu isa jedhu shakkii baay'ee qabna. Maloo seekoo walgahii ammaan dura Oromoo affaar walitti araarsinaa irratti dubbii takka dubbatee ture. Nu qarshii keenyas dhabnee lafa keenyas hin dhabnu jechuun dubbataa ture. Maloo seekoo kanaafuu shakkii qabna jedhan. Sirni afaan qawwee abbaa irrummaa isaa uummata irratti argisiisaa biyya goolaa jiru kan Abiyyi Ahmadiin durfamu Oromiyaa bakkoota hedduutti manneen qabsaa'otaa qabeenya isaanii waliin abiddaan gubee barbadeessaa jiraachuun gabaafame. Oppidiyoon kalee piippiin har'aa ergamtuun TPLF kaleessa ergamtuu sirna bashaa ammaa qabsaa'ota Oromoo ajjeesaa qabeenya mana maatii qabsaa'otaa abiddaan gubuun abbaa irrummaa isaanii kan warri naaftanyaa abbaantummaan olaantummaan dalagaa jiran ilmaan Oromoo irratti Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru. Bara olaantummaa harka TPLF ture manneen maatii qabsaa'otaa waan ijoolleen isaanii bosona jiraniif abiddaan hin gubanne. Har'a piippiin ergamtuun naaftanyaa mana maatii qabsaa'otaa abiddaan gubuu sanyii qabsaa'otaa gosa lakkaa'uun mana hidhaatti guuraa fi ajjeessaa jiru. Guyyaa gaafa muddee 26 bara 2020 ajajaa abbaa irree Abiyyiin kan naafxanyaan hoogganamu mana maatii qabsaa'aa ajajaa waboo Jaalmaarroo Dirribaa humni waraana konkolaataa 8 deemuun erga qabeenya saamanii booda mana jireenya isaaniitti qabeenya achi keessa argamu waliin abiddaan barbadeessuun maatii isaanii hanga namoota 10 ol ta'an firoottan isaanii waliin humni abbaa irree afaan qawween ukkaamsee yeroo ammaa bakka geesse hin beekamu. Uummanni Oromoo yeroo kana booda manneen maatii qabsaa'otaa tiksuu fi deebisee ijaaruu irratti xiyyeeffachuun namoota yakka akka kanaa raawwachiisan irratti tarkaanfii of duuba deebii hin qabne fudhachaa deemuun Oromoo fi maatii qabsaa'otaa kabachiisuun yeroon isaa amma ta'uu hubachiifna. Ibsi mootummaa Suudaan irraa kenname akka addeessutti daangaa Itoophiyaa fi Suudaan sararuuf miliyoona 6 kan isaan barbaachisu ta'uu ibsanii mootummaan Itoophiyaa maallaqa ishii irraa barbaachisu kan kaffaluu didde ta'uu ibsi kun itti dabaluun addeessee jira. Oduuleen keenya irraaf qabanne kana fakkaata waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jaalawwan fayyaa keessanii jirra obboleeyyan baga jiraattanii alhamdulillah sigeenya jirra galanii rabbi haa gahu. Hedduu nama gammachiiftu dhugaatii hirmaannaan akkumatti fufee jira. Baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Ulfaadhaa horaa bulaa dagaagaa isiniin jenna. Rabbiin bakka jirtanitti tikasaa keessa sinaa olfatu. Waliif haa jiraannu. Walitti dhufeenya godhachuu qabna. Walitti dhufeenya keessaatu akka wallootti ijaarramiinsa godhachuu qabna. Afooshaa godhachuu qabna. Afooshaan aanarra jiru akka wallootti wal arguu qaba. Mata dureen afooshaa sanii wal arganii dhimma walloodhaa irratti mari'atanii rakkina walloo keessa mudachaa jiru waraana qofa osoo hin taane rakkina hundee hawaasa keessattis argamaa jiru furuudhaaf marii bal'aa akka godhamuuf irratti hojjetamuu qabaa jechuudha. Kanaafuu waaldaan walloo jedhu waaldaan tokkummaa walloo jedhu jiraachuudha qaba, hundeessamuu qaba. Kan hundeessus nutumaa jechuudha, nuhuma dhalootuma qubee kana dhalootuma har'aa kana waan kana gadi dhaabnee waliin hojjennee walloon tokko ta'ee waan akka diiniinis yoo tarkaanfii nurratti tarkaanfachuu dhufe
tokkummaadhaan ofirraa ficuudhaaf ofirraa dhahuudhaaf tokko ta'uu qabnaa jechuudha. Kanaafuu afooshaa akka aanaa aanaatti qabnu afooshoonni aanaa aanaa irratti dursaman kun mata dureen isaanii wal arganii dhimma jiru akka wallootti waliin mari'atanii haala kamiin wal qaqqabna, haala kamiin ijaarramna, haala kamiin Oromoon tokko ta'a, walloon tokko ta'a. Rakkina lolaa qofaa irratti osoo hin taane rakkina hawaasa keessatti mul'atu, gandoota keessatti mul'atu kanas akkamiin furuu dandeenya isa jedhamu walitti mari'achuu qabna. Kanaafuu warri kanarraa of kennitanii mari'achuu ni barbaanna, waan kana keessatti dhaabbachuu ni barbaanna jettan keessaanis nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu walloon wal malee waa takka hin qabnu yeroo ammaa kana jechuudha. Diinni karaa hedduudhaan roorrisa nutti banuu fedhaa jira. Waan jabina qabnuuf, waan meeshaa qabnuuf, waan lola beeknuuf ummata ofirraa dhorkaa jirra malee. Sila akka diinaatiif qaata dhumne karabbiitiif jirra malee. Kanaafuu tokko haa taanu, wal haa iyyaafannu, wal haa barbaannu, dhimma jiru nuti walloon tokko jenne haa kaanu harka wal qabanne gaafa san alagaan diina taatee nu dha'uudhaaf dhuftu bakka nu jirtu hubachaa jirti waan taateef afaan ishii kukkullattee teessii jechuudha. Ilmaan walloodhaa kan bahaaf dhihaa kan kaabaa tokko haa taanu. Eega nuyi tokko taane gara Oromiyaa seenuudhaaf deemnaa jechuudha. Dura mana keenya qulqulleeffanneeti mana ollaatti deemna. Oromiyaanis keenya haa ta'u garuu abbaa of danda'e qaba waan ta'eef keenya of dandeenye gara isaatti socho'uu qabnaa jechuudha. Akkasi walloo kiyya jabaadhu, wal barbaade, onnee guutuudhaan qabsaa'i. Ani nan jira kan jettu mee hawaasa keetiif nan dhaabbadha haga wareega lubbuuf kan jettu karaa keessaatiin na qunnamii jechuudha. Dhimma jiru ilaa fi ilaameedhaan sagalee caalmaya sagalee wayyabaan amana haala yeroo ammaatti hawaasa kiyya bira nan dhaabbadha, nan dhaabbachiisa. Mariidhaan dhimma walloo irratti furmaata nan argamsiisa kan jedhu kan jiru yoo jiraate nu qunnamaa deemuu danda'a jechuudha. Waa takka obboleeyyan afooshaa halaalarraa eeggannu takka hin qabnu. Rakkinni yoo nutti dhufe iyyuu hin qabnu. Afooshaa gadi dhaabbachuu qabna akka wallootti akka aanaatti. Afooshaan aanaa qabu akka wallootti ol dabarsee tokkummaa walloo irratti dhaamuu qaba. Afooshaan walloo sun ammoo aanota hundarra deemee rakkina jiru hubate afooshaa saasaniin ummata rakkatan biyya rakkatte dhaqqabuu qabaa jechuudha. Kanaafuu tokko haa taanu, walitti haa dhufnu, harxummaa, jiille, dawwe, baate, dugugguru eessa osoo hin jedhin nuti ilmaan Mahammad Aliiti, ilmaan Warqituuti, nuti ilmaan Kushiiti. Kanaafuu hakaanuu lafa, ka'a lafa, hadammaqnuuti. Bofti kan ani of hin marin eenyuttu nama raa jedhe. Nuti kan wal hin kaasin, nuti kan walitti hin dhufin eenyuttu walitti dhufeenya nu godha. Abaddan numa hin jirre walirraa nu bittinneessuu yaalan malee. Kanaafuu diinni takka si loluun dura bakka ati jirtu si hubata. Akka nuyi bittinnoone jirru, akka nuyi jiru walirraa fagaannee jirru, akka nuyi tokko taanee jirru nu hubataa jechuudha. Gaafa immoo nuti tokko taane alagaan bakka jirtu nu qorattee akka nuyi tokko taane eega nu agarte seenaa keessattuu ni jira bara. Seenaa keessattuu ni jira jechuudha. Diinattu diina barbaaduu bahee yeroo bahee kanatti ilaaluu diina isaa yeroo argu diinni isaa osoo xuwwee darbatu arge. Osoo xiyyee darbatu arge. Xuwwee lolu kanaan saannaan ni boohee jedhan diinni gurbaan. Yeroo bahee diinni itti deeme maaliif boochaa jedhen. Silaa osoo diina ta'etu akkuma kana saateen ture barii jedhen. Jennaaniin deebihee maal jedhen diinni suni lakkii amma jara kana bira dhaquun hin ta'u jarri of qopheessee jira. Yeroo isaan dadhabanitti bira deemnaa jedhe. Bara hedduu taa'ee deebihe. Deebinaan tokko immoo osoo bahuu arge diinni kun. Maaltu si boochisaa jennaan dubartii jaaladhee jaalallee kiyyattu naganee jedhe. Amma dhahuun isaaniitii jedhe. Diinni si dhahuun dura bakka ati jirtu si ilaala waan ta'eef qophaahuu qabna. Jabaachuu qabna. Yoo jabaanne alagaan saalfattee nutti makamuu dandeessi, sodaattee nutti makamuu dandeessi, jiraachuudhaaf nutti makamuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu ilmaan walloodhaa tokko haa taanu, walitti haa dhufnu. Ijaaramiinsa tokko gaaddisa tokko jala haa jiraannu. Isin jedha akka aanaatti gurmoofne
aanaan sun immoo hoggantoota of keessaa filee dureessota hayyoota hawaasa keessa mul'ata qaban namoota haqa fi amaanaa qabachuu danda'an namoota dhugaarratti hundaa'an hawaasa keessa mul'ata qaban santu deemee walloo aanaa torban tana walitti fidee waan kana hundeessaa jechuudha. Miseensi as jalatti hirmaatan immoo akka aanaa isaaniitiin qindaa'anii aanaa isaanii jabeeffatanii hariiroo hoggantoonni isaanii qaban jala deemanii dhaabbachuu qabanii jechuudha. Kanaafuu jabaadha haa jabaannu. Abaddan bilisummaan hin dhufu. Aarsaan bilisummaan gitu kaffalamu malee. Abaddan biyya ofiirra nagaan jiraachuun hin jiraatu. Aarsaa biyyattii san ittiin kabachiisnu kaffallu malee. Osoo wanti akkanaan argamu jiraate eenyutti galoo galaanaa kana qaxxaamuree dhufa. Manuma taa'een eeggatu namni qe'ee ofii taa'ee eeggatu. Namni dhabnaan malee bar jaalatee biyya ofiitii kan bahu. Kaalaxxuu kaaltachaggaruu man walmaanii xalal baagaruu jetti amaarre. Akkasii jechuudha. Dubbiin tana ilmaan walloo sanyiin leencaa ka'aa tokko haa taanu walaa gurmeessinu wala haa iyyaafannu akka aanaatti ijaarramiinsa godhanne aanaan gara godinni immoo gadi deebihee waan aanaa torban irraa walitti qabate rakkina aanaa torban keessa jirtu ilaalee hadha qabu. Akkasitti adeemnu obboleeyyan keenya jabaadhaan isiniin jedha isinitti hin dheeressu. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.